Moskoon namoota dullooman gowwoomsuun buufataalee leenjii waraanaa irratti haleellaa gaggeessiti jechuun Raashiyaan himatte. Yuukireen namoota umriin dulloomanitti bilbiltee gowwoomsuun buufataalee leenjii loltummaa Raashiyaa irratti haleellaa akka raawwatan gochaa jirti jechuun Raashiyaan himachuu Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Akka himannaa Raashiyaatti hojjettoonni tikaa Yuukireen manguddoota Raashiyaatti bilbilanii gowwoomsuun haleellaa akka raawwatan kan taasisan. Biroon qorannoo yakkaa Raashiyaa akka jedhetti hojjettoonni tikaa Yuukireen poolisii yookiin namoota liqii kennan fakkeessuun lammiileen Raashiyaa buufataalee waraana Raashiyaa irratti haleellaa akka gaggeessanii fi abidda akka qabsiisan gochaa jiru. Hojjettoonni tikaa Yuukireen kun namoota dulloomanitti bilbiluun maallaqni isaanii akka jalaa qabamee fi yoo maallaqni isaanii akka deebi'uuf barbaadan buufata leenjii loltummaatti abidda akka qabsiisan fa'aa ajaju. Biroon qorannoo yakkaa Raashiyaa akka jedhutti tajaajilli tikaa Yuukireen namoota hedduutti bilbiluun namoonni haleellaa kanarratti akka hirmaatan gochaa jiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Raashiyaa akka jedhetti buufata leenjii waraanaa Raashiyaa irratti haleellaa gaggeessuun hanga hidhaa waggaa 20tti kan nama adabsiisudha. Himannaa Raashiyaa kanarratti qondaaltonni Yuukireen homaa hin dubbanne. Raashiyaan gurraandhala 2022 Yuukireen irratti waraana erga bantee as haleellaan hedduu Raashiyaa keessatti raawwateera. Haleellaa kana kan raawwatu ammoo lammiilee dhuma Raashiyaa yoo ta'an hedduun isaanii namoota umriin dulloomanidha jedhama. Dhiyeenya kana Raashiyaan bifa haaraan loltoonni haaraan akka galmaa'anii leenjii fudhatan duula gaggeessuun wal qabate haleellaan buufataalee galmee leenjii loltummaa irratti gaggeeffamu dabaleera. Miidiyaan Raashiyaa Veedomoostii jedhamu miseensa paarlaamaa kan ta'e Sergey Miroonov wabeeffachuun akka gabaasetti haleellaan wal fakkaataa 25 ta'an hagayya 1 fi 2 buufataalee loltummaa kanatti raawwateera. Raashiyaan leenjii loltummaa akka fudhataniif bifa haaraan lammiilee ishee kakaasaa jirti jedha gaggeessaan kun. Majjii 2 bara 2023 kaasee hanga hagayya 3 bara 2023tti Raashiyaan namoonni 231 leenjii loltummaa akka fudhataniif galmeessitee akka jirtu ragaan ministeera ittisaa wabeeffachuun pireezidaantiin duraanii Raashiyaa Dimitri Medvedev dubbatanii turan. Haleellaan gowwoomsa tikaa Yuukireeniin buufataalee loltummaa Raashiyaa irratti raawwateera jedhame BBC'n hin mirkaneeffanne. Haleellawwan jedhaman kunneen baay'een isaanii abidda itti qabsiisuudha. Gaafa adoolessa 29 bara 2023 kaaba Arkitikitti manguddoon ganna 76 buufata qacarrii loltootaatti abidda qabsiisuu yaalee ture garuu hin milkaa'in hafeera. Guyyaadhuma wal fakkaataan baha Moskoo Kaazaan keessatti Dr. Fayyaa tokko hojjettuu tajaajila nageenya federaalaaf qarshii guddaa kafaluun buufata qacarriin loltootaa itti gaggeeffamu akka gubdu ta'uu taanaan intala ishee akka ajjeesu akeekkachiisee ture. Odola Raashiyaadhaan Yuukireen irraa fudhatamte Kiriimiyaa bakka Fedeeshiyaa jedhamutti barsiistuun ganna 50 takka dhukaa manatti hojjetamu buufata qacarrii loltummaatti waan darbatteef to'atamtee turte. Haleellaa kana akka raawwattuuf ergaan karaa teelegiraamii akka ishee qaqqabe dubbatte. Gaafa adoolessa 30 takka bara 2023 magaalaa kibba Moskootti argamu Podoliskii jedhamtu keessatti buufanni qacarrii loltummaa si'a 2 haleellaan abidda irratti raawwatee ture. Haleellaa jalqabaa kana kan raawwate manguddoo ganna 76 yoo ta'u kan lammataa immoo nama ganna 50ti. Haleellaa kana kan raawwataniif ammoo maallaqni isaanii jalaa hatamee akka jiruu fi yoo buufata loltummaa kana abiddaan haleelan qarshiin isaanii akka deebi'uuf waadaan galameefiiti. Hoogganaan humna waraanaa Wagner Yevgeny Prigozhin balaa xiyyaaraan du'an. Hoogganaan humna waraanaa Wagner Yevgeny Prigozhin balaa xiyyaaraan ajjeefaman. Balaa xiyyaaraa magaalaa Moskoo fi Qiddist Petersburg gidduutti mudate isaanii dabalate namootni 9 du'uun gabaafame. Chaanaaliin teelegiraamiin garee Wagner waliin hidhata qabu Grey Zone jedhamu xiyyaarittiin naannoo Tiver jedhamutti humna ittisa qilleensaa irraan haleelamuun kufte. Kun magaalaa Moskootti dhiyeedha. Hoogganichi ji'a Waxabajjii keessa humna ittisa Raashiyaa irratti fincila guddaa kaasuun fashalaa'ee ture. Hoogganaan waraanaa Raashiyaaf mindeeffamuun waraanu Wagner balaa kanaan du'uun BBC'n gabaaseera. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 6 miseensa BRICS akka ta'an murtaa'e. Itoophiyaan miseensa garee biyyoota BRICS jedhamuun beekamutti dabalamuuf
gaaffiin dhiyeessitee fudhatama argachuun miseensa akka taatuuf murtaa'e. Koraa 15ffaa BRICS Afrikaa Kibbaa Joohanesbargitti gaggeeffamaa jiruun Itoophiyaa akka miseensaatti fudhachuu kan beeksise. Gareen biyyoota diinagdeen guddina saffisaa galmeessaa jiranii BRICS jedhamu kun koraa bara kanaan miseensota isaa dabaluu irratti kan xiyyeeffate ta'uu beeksise. Kanaanis Itoophiyaa dabalatee biyyoota ja'a Itoophiyaa, Arjentiina, Iraan, Gamtaa Emireetota Arabaa, UAE, Masrii fi Saudi Arabiyaa miseensota haaraa ofitti dabaleera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan yaa'ii kanarratti hirmaachuuf gara Afrikaa kibbaa imalan biyya keenyaaf taatee seenaatii jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti maxxansan. Itoophiyaan sirna addunyaa badhaadhaa hunda hammataa ta'e akka jiraatu hunduma waliin hojjechuuf yeroo kamiyyuu qophooftuudha jedhan. Gareen BRICS biyyoota 5 Biraaziil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa hammate kun koraa 15ffaa Afrikaa kibbaa Joohanesbargitti gaggeessaa ture har'a hagayyaa 24 akka xumurutu eegama. Muummichi ministeera Abiy Ahmed walgahii BRICS Afrikaa Outreach fi BRICS Plus irratti hirmaataniiru. Korri kun osoo hin gaggeeffamin dura muummichi ministeera Abiy Ahmed pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping wajjin wal arguun walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuuf waliigaluu isaanii ragaan waajjira ministeera muummee ni agarsiisa. Marii kanaan Chaayinaan bara 2023-24 keessa yeroo kaffaltii idaa Itoophiyaaf akka salphiftu ibsi waajjira ministeera muummee hagayya 23 baasee ni agarsiisa. Itoophiyaan garee BRICSitti dabalamuuf gaaffii dhiyeessuu ishee hordofe. Itoophiyaan dhaabbilee idil-addunyaa faayidaa ishee eegsisuu danda'an wajjin hojjechuu akka itti fuftuu fi BRICSitti dabalamuuf ifatti gaaffii dhiyeessuu ishee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam ji'oota dura ibsanii turan. Haala addunyaa amma jijjiiramaa jiruu fi akkaataa tarree addunyaan irra hiriirtee jirtuun faayidaa biyyaalessaa keenya mirkaneessuuf kan nu gargaaran miseensa dhaabbilee idil-addunyaa ni taana jedhan. Gaaffii Itoophiyaa irraa dhiyaateef BRICS deebii gaarii kenna jennee eegna jedhan turan ministeerri Ambaasaadder Mallas. BRICS bara 2009tti Biraaziil, Raashiyaa, Hindii fi Chaayinaa qabachuun kan hundaa'e yoo ta'u Afrikaa kibbaa boodarraa itti makamte. Afrikaa keessaa miseensa jalqabaa kan taate Afrikaa kibbaa yoo taatu amma Itoophiyaa fi Masrii Afrikaa irraa itti dabalamanii jiru. Biyyoonni miseensa BRICS ta'an kanneen baay'ina uummata addunyaa 40 kan qabatan yoo ta'u dinagdeen biyyoonni miseensa BRICS ta'an 5 qaban dinagdee addunyaa keessaa harka 26 kan ta'udha. Dinagdeen biyyoota kanaa dabalaa deemuun gabaa addunyaa keessatti dhiibbaan isaan uumanis guddataa jira jedhamee jira. Atileetiin Itoophiyaa Amaanee Bariisoo maraatooniin shaampiyoonaa addunyaa taate. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Budaapest Hangaaritti gaggeeffamaa jiru guyyaa 8ffaan atileetonni Itoophiyaa mirgaan galan. Fiigicha maraatoonii ganama kana raawwateen atileet Amaanee Bariisoo sa'aatii 2 daqiiqaa 24 fi maayikiroosekondii 23 taheen warqee injifatte. Atileetiin Itoophiyaa biroo Gootaayitom Gabrasillaasee ammoo lammaffaa bahuun meetii argatte. Atileetiin Morookoo Faatimaa Zaharaa Gardaadi sadaffaa bahuun naasa argatteetti. Kanaanis gareen atileetiksii Itoophiyaa dorgommii Budaapest kanaan warqee lammeessoo argachuu danda'eera.